Bitootessa ja'a 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Hongee godina Shawaabaa aanaa Fantaalleetti mudateen jiraattonni rakkoof saaxilamuun isaanii dhaga'ame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaabaa aanaa Fantaallee gandoota 8 keessatti hongeen mudateen hawaasni kaarrayyuu jireenya isaaniin horsiisee bultoota ta'an hedduu qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi rakkoo hamaaf saaxilamuu jiraattonni himan. Hongeen kun kan mudate ji'oota 3 ol kan lakkoofsise yoo ta'u, jiraattonni godaantota Haroo Qarsaa, Deebitii, Ilaalaa, Qarraarii, Xuxuuxxii, Dhagaa Hedduu, Qobboo, Bantiiloowwan isaaniif margaa fi bishaan barbaacha qe'ee irraa godaanuu himan. Addis Standard jiraataan irraa wabeeffatee akka baasetti taanaan ji'oota 3 as dhiibbaa hongeen kun hawaasa kaarrayyuu aanicha irratti geessisaa jiru akka malee kan hammaatedha. Hanqinni bishaanii fi wanta horiin nyaatu dhabamuun loowwan hedduu keessumaa immoo hoolonni hedduun waan nyaatan dhabuu irraa kan ka'e du'aa jiraachuu eeruun hanga ammaattis gama mootummaa irraa gargaarsi tokkollee dhabamuun rakkoo kan haalaan jabeessuu himaniiru. Aanaan Fantaallee rakkoo hongee kanaan alatti ji'oota muraasa darban keessatti balaa kirkira lafaan irra deddeebiin mudachaa jiruun jiraattonni hedduun qe'ee irraa buqqa'uu kan yaadatamu yoo ta'u, torban darbe keessa dhaabbileen faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa World Vision and Risk Committee jedhaman namoota sababa kirkira lafaatiin buqqa'aniif gargaarsa taasisaniiru. Haa ta'u malee deeggarsa dhaabbilee miti mootummaan kunneen taasisan alatti deeggarsi namoota hongeen miidhamanii fi loowwan naannoo sanaatiif miidhamaa jiraniif wanti godhame hin jiru jedhu jiraattonni miidiyaa sanatti himan. Hanqina bishaanii fi nyaata loon sababa hongee kanaan mudate dandamachuuf jiraattonni hedduun hanga aanaa Boosat magaalaa Mataa Haaraatti gargar faca'ee loowwan isaaf nyaata barbaacha deemaa akka jiran dhaga'ameera. Dhimma kana ilaalchisee waajjirri buusaa gonfaa Oromiyaa haga oduun kun qophaa'etti waan jedheeru hin qabu. Lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaa gonfamanii Keeniyaa seenaniiru jedhaman 287 gara biyyaatti deebifaman. Lammiileen Itoophiyaa 287 Keeniyaa irraa gara biyyaatti deebi'aniiru. Lammiileen 287 faddaaltota seeraan alaan gonfamanii gara Afrikaa kibbaatti ce'uuf osoo yaalanii poolisii Keeniyaan to'ataman seera jala oolfamanii turuun ibsameera. Keeniyaatti imbaasiin Itoophiyaa biiroo qorannoo yakkaa fi biiroo immigireeshinii Keeniyaa fi poolisii biyyaalessa Keeniyaa waliin ta'uun lammiilee sunneen gara biyyaatti akka deebi'an taasifamuun eerameera. Lammiilee kunneen karaa daangaa Moyaaleen gara biyyaatti deebi'uu ragaan immigireeshinicha irraa argame ni mul'isa. Kaffaltoonni gibiraa 62 qarshii biiliyoona 3 fi keetila 200 ofirraa qaban biyya akka hin baane dhorkaman. Kaffaltoonni gibiraa lakkoofsaan 62 ta'an gibira qarshii biiliyoona 3 fi keetila 200 kaffaluu qaban hin kaffallee biyya akka hin baane ajajni dhorkaa ba'u biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee beeksise. Biirichi ibsa baaseen kaffaltoonni gibiraa kunneen idaa gibira qarshii biiliyoona 3.2 guddina misoomaa magaalittiif oolu ofirraa kan qabanii fi irra deddeebiin akka kaffalaniif gaafatamanis kaffaluudhaaf hayyamamaa ta'uu dhabuu isaaniitiin murtoon kun darbuu ibseera. Haaluma kanaan akkaataa labsii bulchiinsa gibira lakkoofsa 983 muraa 2/8 keewwata 44 keewwata xiqqaa 1 haga 3 jalatti aangoo dhaabbatichaaf kennameen akka isaan biyyaa hin baane gochuuf odeeffannoo isaanii gara tajaajila immigireeshinii fi lammummaa federaalaatti dabarsuu isaa beekseera. Waajjirichi bara baajetaa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaffaltoota gibira isaanii sirnaan osoo hin kaffalin dhoksaan hordofuun dirqama isaanii akka bahatan gochuuf kutaa hordoffii fi hooggansa idaa gibiraa irra deebiin gurmeessuun hojiitti galchuun ji'oota 6 darban keessatti idaa qarshii biiliyoona 6 fi keetila 400 ol walitti qabuu ibse. Kaffaltoonni gibiraa gibira isaanii yeroo fi amanamummaadhaan kaffaluun guddina waliigala magaalichaaf gumaacha akka godhanis waajjirichi waamicha dhiyeessee jira. Oduu keenya ittaanuun buqqaatonni Eertiraa biyya kana keessa jiran 600 kan ta'an baatii 3 gidduutti humnaan gara biyya isaaniitti akka deebifaman taasifamaniiru jedha Amnistiin. Dhaabbatni mirgoota namummaaf baabsu Amnesty International ji'oota 3 darban keessatti qofa lammiilee Eertiraa 600 ol humnaan Itoophiyaa irraa gara Eertiraa deebifamuu isaanii eeree manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gochaa baqattoota Eertiraa humnaan deebisuu akka balaaleffatu gaafateera. Amnestiin walgahii mana maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 58ffaa gurraandhala 27/2025 geggeeffame irratti ibsa dhiyeesseen haala mirga namummaa baqattoota Eertiraa keessumaa kanneen Itoophiyaa fi Sudaan keessa jiran irratti hammaataa ta'uu ibseera.
Jaarmiyaan kun gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waxabajjii 2024 baasee eeruun Sudaan keessa naannolee humnoota addaa biyyattiin to'ataman keessatti sarbama baqattoota Eertiraa keessattuu dubartootaa fi shamarran irratti raawwatamu ibseera. Amnistiin gurraandhala 2025 irraa kaasee mootummaan Eertiraa wal gaareffannaa qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammaataa dhufeen wal qabatee sochii waraanaa cimsuu akka eegale maddeen amanamoo irraa argadheera jechuun baaseera. Ibsichi biyyoonni miseensa UNHCR hundi baqattoota Eertiraa dirqiin deebi'uu, hidhamuu fi miidhaaf saaxilamuu irraa eeguuf dirqama qaban akka baatan gaafateera. Amajjii 2025 keessa maatiin baqattoota Eertiraa 5 naannoo Amaaraa godina Kaaba Gondar keessatti ji'oota 2 oliif ukkaanfamanii gadhiifamuuf qarshii haga 500,000 akka kaffalan dhiibbaan irratti godhamaa akka ture himataniiru. Namoonni kunneen osoo hin hidhamin dura magaalaa Daabaat mooraa baqattoota Almawaac keessa jiraachaa turan jechuun jaarmiyaaleen mirga namaaf baabsu kun ibseera. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Awurooppaa murtee boba'aa Raashaa bitachuu dhaabuuf dabarse dheeressuu ibse. Waggaa 3 dura Raashaan loltoota ishee gara Yukireenitti torban 2 ergitee waraanni Awurooppaa keessatti ka'e. Biyyootni miseensa naatoo waraana Yukireenii fi Raashaa waggaa 3ffaa isaa qabate sana dhaabuuf qoqqobbii 20 ol Raashaarra kaa'aniiru. Qoqqobbii kana keessa Raashaan boba'aa ishee gabaa addunyaa irratti akka hin gurgurre dhorkamuu, gamtaan Awurooppaa boba'aa ishee barbaachisu keessaa dhibbentaa 40 Raashaarraa kan bittu. Sababa waraana kanaan bara 2027 irraa eegalee boba'aa Raashaa bitachuu guutummaatti dhaabuuf karoorfattee kan turte yoo ta'u, gamtaan kun karoora sana dheeressuu isaa Rootarsitu gabaase. Gara Raashaarraa guutummaatti bituu dhaabuuf murteessuu haga yoomiitti akka dheeresse haga oduun kun qophaa'etti waan itti ibse hin qabu. Boba'aan Raashaa buufata doonii Awurooppaatti keessumaa karaa Turkii fi Azerbaijaan gurguramaa akka jirus ni himama. Gatiin boba'aa Raashaa oomisha boba'aa baha giddugaleessaa fi Ameerikaa keessatti oomishamuun wal bira qabamee yoo ilaalamu gadi aanaa ta'uun biyyoota Awurooppaatiif qormaata akka ta'e ibsameera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.